Bamna Faatimanaan tokko ol fudhanii yookiin dhalaan tokko dhiirri tokko wajjin jiraachuu jalqabanii walqunnamtii saalaa gahaa ta'e kana jechuun torbanitti yeroo 3 isaa ol gochaa waggaa tokko gidduutti mucaa yookiin immoo dhala yoo arganne lamaan isaanii mana yaalaa dhufan ilaalamuu qabu. Akkuma beekamu wantoonni mana yaalaatti mul'atan keessaa inni tokko maal seetanii yeroo baay'ee rakkoo dhala dhabuudhaan wal qabatee qorannoodhaaf dhufee kan qoratamu yookiin immoo yaala isaa mana yaalaa kan barbaachisu dhufu dubartoota qofaadha. Garuu rakkoon kun rakkoo dubartootaa qofa osoo hin taane sababa rakkoo dhiyootaarraa kan ka'e namni tokko dhala dhabuuf saaxilamuu danda'a jechuudha. Egaa wantoonni garaagaraa dhala dhabuudhaaf nama saaxiluu danda'u. Rakkoo dhala dhabuu dubartootaa wantoonni saaxilan baay'eedha. Isaan keessaa rakkoowwan jeeqamuu hormooniitiin wal qabatan, rakkoowwan caasaa ovaarii yookiin immoo qopheessituu hanqaaquu, rakkoowwan keessoo gadameessaatti uumaman fakkeenyaa fi qiixii yookiin immoo kalladdoon garaagaraa gadameessa keessatti uumamu, rakkoowwan sababii uumamaatiin gadameessarraan gahan, akkasumas immoo ujummoon ovaarii yookiin immoo ujummoon gadameessaa cufamurraan kan ka'e sababoota garaagaraadhaan kan ka'e infekshiniiwwan garaagaraa dhibee walqunnamtii saalaa daddarbee irraa kan dhufe ta'uu danda'a. TB ujummoo gadameessaarraa kan ka'e ta'uu danda'a fi rakkoowwan garaagaraa dubartiin tokko akka isheen dhalan godhaniif saaxiluu danda'a. Dabalataan immoo alkoolii baay'inaan dhuguu, tamboo haarsuun, ulfaatinni qaamaa garmalee, dhiphinni hamaa garmalees immoo dubartiin tokko akka isheen dhala dhabduuf saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa dubartoonni akkuma dhala dhabuudhaaf saaxilamanii dhiironnis immoo rakkoo dhala dhabuudhaatii fi wantoonni garaagaraa saaxiluu danda'u. Keessattuu baay'inni ispermii gara alaatti dhabamsiifamu yookiin immoo baay'inni ispermii gara alaatti bahu hammi isaa yookiin immoo caasaan isaa normaal ta'uudha yoo baate namni tokko rakkoo dhala dhabuuf saaxilamuu danda'a jechuudha. Rakkoowwan garaagaraa fakkeenyaaf rakkoowwan hidda dhiiga naannoo cidhaanii jiran garmalee dhiitorraa kan ka'e yookiin immoo vaarikoosiil kan jennu kanarraa kan ka'e kan dhufan. Rakkoowwan infekshiniiwwan garaagaraa infekshiniiwwan TB ta'uu danda'a akkasumas mumps kan jedhaman ta'uu danda'a. Sababa garaagaraadhaan kan ka'e cidhaanni ispermii oomishuu dadhabuu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo ispermiin oomishamee gara alaatti immoo geejjibamuudhaaf jedhu sababa garaagaraadhaan kan ka'e ujummoowwan ispermii geejjiban yeroo isaan cufaman cidhaan garaa keessatti yookiin immoo cidhaanni gara qalqalloo cidhaanii keessatti tuun bu'iin gadaafuunis rakkoo kanaaf saaxiluu danda'a. Rakkoowwan hormoonii garaagaraa fakkeenyaaf hormooniiwwan ispermii oomishuudhaaf gargaaran hammi isaanii yommuu inni gadi bu'us immoo dhiirri tokko rakkoo dhala dhabuudhaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaaf abbaan manaa Faatimanaan tokko wal fuutanii wajjin jiraattanii waggaa tokko gidduu dhala argachuudhaaf yoo baattan qorannoowwan barbaachisan qorannoowwan dhiigaan godhaman ta'uu danda'a. Akkasumas immoo qorannoowwan altiraasaawundii fi qorannoowwan dabalataa akka ogeessi fayyaa ajajetti isiniif kennamuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoon kun yoo isin mudate mana yaalaa dhuftanii qorannoowwan barbaachisu hundumaa gochuudhaani rakkoon isaa maal akka ta'e erga baramee booddee yaalii barbaachisu argachuun ni gorfamu jechuudha. Namoonni dhuftanii dhimma fayyaa kamiyyuu dhimmoota kanaan wal qabatan akkasumas immoo dhimma fayyaa kamiyyuu nu waliin bareechuu barbaadan kilinika yaaluutti argamna bakki argama keenya magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Lakkoofsa bilbilaa baawurra jiru bilbiltanii beellama qabattanii dhuftanii dhimma fayyaa keessanii bilisaan nu waliin bareechuu dandeessu. Fayyaan dhabinaa.